Keeskoo fiilmii afaan Oromoo mata dureen isaa Keeskoo jedhu. Akkas taanaan dubbiin salphata jechuudha. Na nyaachisu. Akkam beekamtii kiyyaan ala wanti tokko raawwannaan. Aadaa, duudhaa, seenaa, safuu Oromoo bashannansiisaa kan barsiisu. Qarshiin kuma dhibba shanii yeroo ammaa kana faayidaa maalii qabdi jetteeti? Sereegaa. Saamsoon Mokonnin Lataadhaan qophaa'ee adoolessa 16 Birbirsa Gooroo galma gamoo Eeliyaanaa keessatti sa'aa 9 irraa eegalee adoolessa 17 ammoo galma giddugala aadaa Oromootti sa'aa 7 irraa eegalee ni eebbifama. Kumni 100 duwwaa meeqa qaba? Omaan baranne. Maarree bakkaa fi yeroo jedhametti qooddattoota sagantaa keenya akka taatan isin affeerree jirra. Kottaa aartii keenya waliin haa guddisnu. Keeskoo anis kan kee atis kan koo. Pirezidaantii Boongoo fakkaata. What the hell you are talking about? Dhugaa afaan Oromoo yoo irraanfachuu dhiisuun kee ajaa'iba guddaadha. Namni eenyummaa isaa hin beekne bishaan gabateerra. Keeskoo hankeetii atis kaakoo tokkummaatii monaa dararaa fi rakkoo. Wameekatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha adanuu taane.